Kabajamoo maatii chaanalii kan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa baay'atu jecha barnoota nama qabadhee jiru waa'ee amala irratti kan hundaa'e ijoollee amala sobaa fi hannaa qaban kan jedhudha. Wanti kun egaa dhibee fakkaachuu hadhiisuu malee rakkoodha jechuudha. Ijoolleen baay'ee sobu taanaan waahatu amala akkasii qabu taanaan wanti kun akka dhibeetti lakkaa'amuu baatu malee wanti kun rakkoo guddaadha. Akkasumas gaafa guddatanii amalli kun itti fufnaan rakkoo cimaa adda addaa kan fayyaa qaama keessaa wajjin wal gitu rakkoo akkanaa fiduu danda'a waan ta'eef mee ijoollee amala sobaa fi hannaa qaban ilaalchisee maatiin maal gochuu qabu, akkamiin sirreessuu qabu, maal beekuu qabu kan jedhu kanumaan gaditti hordofaa. Inni jalqabaan sobuudha. Daa'imman sababa adda addaan sobuu danda'u. Daa'imman hanga waggaa afuriitti kan soban jechuunis ijoollee waggaa afurii gaditti kan isaan soban dursanitti yaadanii yookiin kan badii raawwachuuf qindaa'e osoo hin ta'in tokko qoosuu barbaaduun kan ka'edha. Ijoollee waggaa afurii gadii yeroo soban itti yaadanii badii wayii raawwachuu akka wayii raawwachuu barbaadan osoo hin ta'in jalqaba hedduun isaanii qoosuu yeroo barbaadan hin sobu jechuudha. Inni lammaffaan immoo miira maatiin agarsiisan ilaaluuf amma ijoolleen xixiqqoo yeroo isaan waan ta'e odeessanii akkasumas gudiidha maaloodha jecha rispoondii akkasii agarsiisuu maatiin kun egaa miira maatiin agarsiisuuf ilaaluu fi amma ta'e sobuu danda'u jechuudha daa'imman. Kana malees immoo daa'imman umurii kanaa wanta qabatamaa jiru dhiisuun fedha yaada isaanii keessaa baasuun haasa'u. Ijoolleen xixiqqoon egaa waggaa afurii gaditti jechuudha wanta dhugaa lafa jiru osoo hin ta'in waama yaada isaaniitti dhufee waama kanaan dura arganis ta'e waama kanaan dura fiil godhee isaa ta'e waanuma sammuu isaaniitti dhufee baasanii haasa'u jechuudha. Kun egaa sadarkaa guddina sammuu isaanii dandeettii yaaduu isaanii agarsiisa. Kanaaf daa'imman waggaa afurii gaditti sobuun kan rakkoo hin qabnedha jechuudha. Yeroo tapha barbaadan yeroo qoosuu barbaadan akkaataatti maatiin rispoond godhan ilaaluuf yookaan miira maatiin agarsiisan ilaaluuf akkasumas immoo wanta riyaaliitti lafa jiru dhiisanii wanta fiil godhan wanta sammuu isaaniitti dhufu hundumaasa waan ta'eef daa'imman waggaa afurii gadii sobuu danda'u kanuma jirudhas. Umurii waggaa 5 booda garuu mucaan tokko erga guddinni isaa waggaa 5 ta'e booda hin soba taanaan tokko bifa balleessaa raawwatan tokko ofitti fudhachuu dhiisuun itti dhoksanidha. Ijoollee waggaa 6-7 hin soban taanaan egaa balleessa ta'e raawwataniiti balleessa sanaaf abbummaa fudhachuu jibbaniiti ofirraa jijjiiruuf bifa balleessaa raawwatan tokko ofitti fudhachuu dhiisuu yookaan diduun abbummaa balleessa sanaa itti dhoksanidha jechuudha. Inni lammaffaan immoo bifa itti adabbii sababa dalagaa sirrii hin taane raawwataniin dhufu jalaa ba'uu yaalanidha. Maatiin tokko yeroo waa balleessa yeroo daa'imman waa balleessan ijoolleen irreebuu adabbii adda addaa irratti fudhachuu danda'u. Kanaaf adabbii sana jalaa ba'uuf lakkan akkas hin goone akkas ta'eedha. Inni gara biraan immoo maatiin yookiin namni isaan akka fakkeenyaatti fudhatan yeroo hedduu ni soba yoo ta'e. Namni akka isaan rool moodeeliitti ilaalan namni akka isaan fakkeenyatti ilaalan namni yeroo baay'ee isaan wajjin dabarsan yeroo baay'een soba yoo ta'e daa'imnis amala mucaan sunis daa'ima osoo hin ta'in mucaan sun mucaa waggaa 6-7 sobuu danda'a jechuudha. Daa'imman kan nuti isaaniin jennu caalaa kan nuti goonu ilaaluu irraa balu waan ta'eef hin sobiin jennee itti dheekkamuudha ofii fakkeenya taanee argamu murteessaadha jechuudha. Namni isaa wajjin oolan maatii mana keessa ijoollee mana keessa jirtu hangafni isaanii namni isaa wajjin ooluun soba yeroo hedduu isaan mucaan mana jirus amala sobuu ni godhata jechuudha. Kanaaf umurii waggaa 5 booda sobuun rakkoo wayii agarsiisa. Yookaan balleessaa wayii ofitti fudhachuu jibbeeti yookaan adabbii wayii jalaa miliquu barbaadeeti yookaan immoo namni akka inni rool moodeelitti fudhateen soba waan ta'eef inni sobuu danda'a jechuudha. Daa'imman yeroo hedduu sobuu dabalataan immoo amaloota badaa kanneen akka hannaa mana barumsaarraa baduu nama arrabsuu nama loluu nama qoccoluu baay'isan daa'imman akkasii tarii dhibee xiinsammuu qabaachuu danda'u waan ta'eef ofii keenya manatti akkaataa armaan gadiin tiriit goonee yoo fooyya'uu dide ogeessa xiinsammuu mariisuun yookaan saayikooloojistii mariisuun gaarii ta'uu danda'a. Yoo baay'eema rakkisaa ta'e haa ta'u malee haala armaan gadiidhaan maatiin tiriit gochuu danda'uu qabu. Ijoollee sobuu baay'isan sirreessuuf wantoota maatiin gochuu qaban keessaa ni jalqabaa. Yeroo ijoolleen soban yeroo hunda eeguun itti dheekkamuu dhiisuun wantoota akka daa'imman sobaniif yookaan akka daa'imman dhugaan dubbanneef saaxilan yookaan sababa ta'an adda baasuun
adda baasuu yaaluun sirreessuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amala maatii bakka daa'imman jiranitti in sobu taanaan qoosaafillee haa ta'u waa ta'e dhoskuu fi yookaan immoo obbolaan hangafi mana keessa jiran namni daa'imni sun mana keessa wajjin oolu sun in soba taanaan kana sirreessuu yaaludha jechuudha. In sobiin jedhanii itti dheekkamuun yeroo isaan soba dubbatan itti dheekkamuun hundi furmaatan fidu. Nama sana akka rool moodeliitti fudhatan sirreessuun barbaachisaadha. Haala mataa keenyas of ilaaluun gaariidha jechuudha. Inni garbiraan bifa wanta barbaadan tokko eeyyamsiisanii itti argachuu danda'an mijeessuu malee gocha isaan osoo hin eeyyamsiisin raawwataniin soban irratti xiyyeeffachuu dhiisuu. Akkuma sila jenne ijoollee waggaa 5 olii kan isaan soban wanta isaan hin eeyyamsiisne tokko gochuudhaan adabbii baqaa adabbii jalaa ba'uuf kan godhan ta'uu danda'a. Kanaaf bifa wanta barbaadan tokko eeyyamsiisanii itti argachuu danda'an mijeessuu malee gocha isaan osoo hin eeyyamsiisin raawwatan hunda yeroo isaan soban irratti xiyyeeffachuun itti dheekkamuu dhiisuun gaariidha jechuudha. Yeroo isaan soba dubbatan qofa osoo hin ta'in yeroo daa'imman waa ta'e balleessanii soba dubbatan qofa osoo hin ta'in maatiin akka maatiitti daa'imman isaanii wajjin sagantaa dhaabbataa itti maatiif daa'imman yookaan maatiif ijoolleen waliin marii godhan qabaachuun wantoota ta'uu hin qabne, wantoota ta'uu qaban, wantoota ta'uu danda'an akkasumas immoo balleessaa raawwatan tokko sobaan dhoksuu yaaluun balleessa sana caalaa akka sirrii hin taane barsiisuun gaariidha jechuudha. Torbanitti guyyaa murtaa'ee sa'aatii ta'e fudhachuun maatiin diskees gochuu qabu jechuudha. Malee yeroo mucaan waa sobu waamanii itti dheekkamuu, reebuu, adabuun qofa osoo hin ta'in sagantaa dhaabbataa godhatanii maalti ta'uu qaba? Ijoolleen maal gochuu dandeessi? Maal ta'uu hin qabu? Maaliif ta'uu hin qabu? Akkasumas immoo soba sana caalaa jecha san dubbatan sana caalaa yakki guddaan sobaan dhoksuu yaaluu isaanii. Fakkeenyaaf bakka hin taphatiin jedhame tokko deemee taphatee yoo ta'e daa'imni tokko yookaan mucaan tokko anoo bakka sana dhaqee hin taphanne jedhee sobuu isaanii caalaa bakka sana dhaqee hin dhaqne jechuu caalaa soba sana gocha sanatti irra rakkoo qaba jechuudha. Gocha sana caalaa soba sanatu rakkoo qaba jechuudha. Kanaaf akka kanaatti yeroo fudhatanii taa'anii mariisisuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas daa'imman yeroo hedduu soban dhiisisuun wanta salphaatti dhaabbatu waan hin taaneef maatiin obsaan irra deddeebi'anii sirreessuu yaaluun barbaachisaadha. Ijoolleen tokko amma mala sobuu qabu isaan akkasii amma galgala tokkotti guyyaa tokkotti sirreessuu yaaluun hin danda'amu. Obsa barbaadaa umurii kennuu fi gaafata irra deddeebi'anii yeroo fudhatanii sirreessuu yaaluu gaafata. Sagantaa dhaabbataa baafatanii maalti ta'uu akka qabu maalti ta'uu akka hin qabne gocha hundumaa caalaa balleessaa kan balleessan caalaa soba dubbachuu isaaniitu akka rakkoo qabu kana barsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf obsa barbaada. Inni lammaffaan hannadha. Daa'imman hedduun yeroo ta'etti wanta ta'e ni nyaatu. Hundumti keenya osoo dudduuba deemnee yaalne yeroo ijoollummaa keenyaa haa xiqqaatu malee wanta xiqqoo tokko osoo hin eeyyamsiisin fudhanneerra jechuudha. Umurii ijoollummaatti kun bifatti waan isaaniif hin eeyyamne tokko ittiin fudhatanidha malee badii yookaan gocha hamaa tokko dalaguu yaadanii osoo hin ta'in wanta isaan hin eeyyamne tokko bifatti argachuu yaalanidha jechuudha ijoollee xixiqqoo biratti. Yeroo daa'imni tokko wanta isaaf hin eeyyamne tokko fuudhu yeroo inni fuudhu kana yeroo arginutti itti dheekkamuu osoo hin taane yeroo kana akka carraatti fayyadamu yeroo inni waa fuudhee dhoksee waa fuudhu tokko immediately itti dheekkamuu osoo hin ta'in yeroo kana akka carraatti akka opportunity fayyadamne osoo hin eeyyamsiisin fudhachuun gocha sana caalaa akka gaarii hin taane barsiisuu. Fakkeenyaaf qarshii wayii haa ta'u qarshii xiqqoo tokkos haa ta'u waan nyaatamus haa ta'u mucaan tokko fuudhee yoo arginu wanta inni fuudhee sana caalaa qarshii inni fudhate sana caalaa osoo hin eeyyamsiisin fudhachuu sanatti gocha badaa akka ta'e gocha gaarii hin taane akka ta'e barsiisuu. Akkasumas immoo bifa itti wanta barbaadan gaafatanii argachuu yookiin maaliif akka hin arganne baruu danda'an mijeessuu. Waan tokko maaliif akka isaaniif hin kennamne yoo isaan kennamuuniif immoo rakkoo hin qabu ta'e kennuufi yookaan immoo yoo kennamuun isaaniif kennuun rakkoo fidate sababa kanaaf siin kennamu wanti kun jedhanii ibsuufi barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf immireetti yeroo inni waa hatee argamu irratti dheekkamu osoo hin ta'in gatta'anii yeroo sana maal gochuu qabu wanta ta'e kana caalaa osoo hin eeyyamsiisin fuudhuu keeti
gocha badaa akka ta'e akkasumas immoo wanta kana gara fuulduraatti yeroo barbaadu na gaafadhu siif hin kenna yookaan saba kanaaf wanti kun siif kennamuun sirrii miti. Kanaaf si saaxila kana si miidha jedhanii barsiisuun gaariidha jechuudha. Daa'imman umriin mana barnootaaf ga'an jechuunis daa'imman waggaa 6 olitti hanni bifa itti wanta hedduu irraa maatiinis ta'e namoota biroon dhorkaman irraa aanuu yookaan mo'achuu yaalanidha. Namta yoo wanta irraa hedduu isaan ittisa ta'e maatii wanta irraa baay'ee isaan ittisa taanaan bifa itti wanta kana mo'uu yaalan irra aanuu yaalanidha jechuudha. Akkasumas immoo bifa itti fedha isaanii ofii guuttachuu danda'an ta'uu eegala. Kanaaf egaa waggaa 6 olitti hanni bifa itti daa'imni tokko fedha mataa isaa guuttachuu danda'u isaaf ta'ennaan wanti kun itti fufuu danda'a jechuudha. Fedhii namaatti fufuunsa qaba. Kanaafuu continuously bifa hannaadhaan fedha isaa guuttachuu eegala jechuudha. Akkasumas gocha akkanaa kana yeroo hedduu ijoolleen nama isaanii olii yookaan nama wajjin oolanis ta'e mana keessa akkasumas bakkeetti ijoollee adda addaa irraa baluu eegalu jechuudha. Kanaaf waggaa 6 olitti haatuun wanta salphaatti ilaalamuu hin qabnedha. Kanaaf wantoota armaan gadii gochuu qabu maatiin. Maal fuute yookaan maal hatte jechuun akka isaan soba dubbataniif karaa banuu osoo hin taane amma yoo maal hatte maal fuutedhani ani hin fuunedhu daa'imman ammas ani nannee wanta kana hin goone jedhu. Maal fuute maal hatte jechuun qabnu yeroo isaan waatan. Maal jechuu qabna akkati meeshaa kana fuute argeera. Akkati qarshii kana fuute argeera. Akkati wanta akkasii goote bira ga'eera. Bakka akkasiittis fuute. Akkasumas amma deebisi jechuun deebisiisuun barbaachisaadha. Akka isaan sobaniif karaa banuu hin qabnu jechuudha. Maaf fuute maaf hatte wanne anoon fuune anoon nanne jedhu malee saba kanaaf jedhanis namatti himani. Kanaafuu dursinee cufuu qabna jechuudha akka isaan akkati meeshaa kana fuute argeera. Akkati kan akkas goote bareera bira ga'eera. Dafiitii wanta kan deebisii jechuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo isaan deebisan dafii deebisi jennee yeroo isaan wanta sana bakka sanatti deebisan maal gochuu qabu akka baay'ee jaallatan itti himanii maatiin gara fuulduraatti garuu gocha kana ittiin deebiin jechuun barbaachisaadha. Kan maatiin jibban daa'ima sana osoo hin ta'in yookaan mucaa sana osoo hin ta'in gocha sana waan ta'eef hanna sana waan ta'eef akka baay'ee jaallatan ammallee itti himuun barbaachisaadha. Kana erga itti himanii booda akka baay'ee jaallatan gara fuulduraatti gocha kana akka ittiin deebine jechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Bakka biraatti fakkeenyaaf mana alatti naannootti mana barnootaatti kan hatan yoo ta'e meeshaa sana yookiin qarshii bakka buusuun dhiifama gaafachuun akka deebisan gochuu. Yeroo ijoolleen waan ta'e fakkeenyaaf suuqiitii yookaan mana barnootaatti bakka ta'e waa ta'atanii dhufan ofii deebinee kennuu utuu hin ta'in wanta sana mucaan sun ofuma isaa wayi meeshaa sana yookaan immoo qarshiin bakka buusne ofumaa deemee dhiifama gaafatee akka deebisu taasisuu qabu jechuudha maatiin. Akkas gochuun hedduun isaanii akka isaan amala hannaa kana dhiisan gochuun ni danda'ama jechuudha. Haa ta'u malee reebuudhaan immediately intervene gochuudhaan hannaaf soba salphaatti furuu yaaluun hin danda'amu. Kanaaf yeroo fudhatanii yeroo maree qabaatanii maatiin kana sirreessuu danda'u qabu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.